Ashama harka fuunee maatii kaasuu shoo nagaa waaqayyoo sinifaa baay'eetu akkam jirtu nagaa jirtanii nuti nagaa keenya galata waaqayyoo sinis bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo sinifaa ta'u jechuu jaalanna egaa nuti nagaa jirraa sinuu akkam jirtu jajjabaattu maatii keenya sinin jenna egaa samoona kana baay'ee tokko addaan fagaannee jirra baay'ee addaan banne dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko si yaadne maatii keenya sinin jenna egaa haaluma jireenya irraa kan ka'e numi jechuu didee gargar fagaannee jirra nutis viidiyoo jennee hin beennu egaa baay'ee si yaadne sinoo nu yaaddanii akkamii baay'ee keessan garuu gara keessatiin egaa balleettumaaf baddanii maaf viidiyoo jechuu istanii maal taatan nagaa miti namni jettanii nu gaafatan baay'ee jira gara keessatiin egaa obboleewwan keenya nu barbaadan galatoomaa isiniin jenna dhugaa dubbachuudhaaf torbee tokko gubnee na fakkaate erga viidiyoo hojjenne torbee tokko darbuun oolu egaa baatii kudhan bultii kudhaniin ta'a akkas na fakkaate egaa kanaaf aramooyyuu sinirraa waa fagaannee fi nagaa sin gaafachuu waan dhufee kaasuun hin jiru irraa dakkiyyan dhufee isiniin jechuu jaaladha obboleewwan kooyi maaliif egaa kaasuu samoona kana sababii viidiyoo adda kunnee fi aniif kaasuun xiqqoo walitti muufannee jirra jaarsa taatanii akka nu raarsitanii immoo abdii qabna egaa kanaaf jechuudha viidiyoo kan hojjechuu dinne garuu irra caala nuufis hin mijanne anaafis isaafis hin mijanne kanaaf viidiyoo kan hin hojjenne amma immoo yoo egaa kaasuun xiqqoo nattaare jechuudha sababbiin inni nattaareef illee egaa maali yoo jettanii guyyaa torbee darbee torbeef minamina hin guutana fakkaate egaa guyyaa tokko aniif kaasu karaa deemnee turre jechuudha karaa deemnetti egaa hojjumaan makiina yaabbanneetti iddoo ani yoon shifeer taane taa kaasuun nun immoo na cinaan ta'a jechuudha kaza kanaaf ergasi guyyaa sun maal akka ta'e garuu hin beeku guyyaa sanbata xiqqaa jechuudha qidaamee kan jechuudha guyyaa qidaameetti na yaadde guyyaa qidaameetti egaa guyyaa san kaas wajjin tasa mana baanee jechuun tasa sosoon taane egaa nifin ajaa qabnaa mana baanee deemne kanaaf aduu san jechuudha ani shifeerin na cinaa ta'ee kan beektanii warri dubartoota warri irratti sobbeetti warri dubartootanillee dubartii biiroolitti kalaan garuu homaa soliin godhanii namni ol bira taa'es wajjin haasa'eefis miti egaa kan ol jaalatu yookiin immoo kaayyoo biraa keessa kan seenu egaa guyyaa sana akkasuma kan deemne guyyaa ganama udii ganama jechuudha sanbata guddaa ganama ani beeku dhugaa dubbachuudhaaf egaa aduu san jechuudha ani maal akka ta'ellee hin beeku dhugaa waaqayyoo ani garuu nuti abbaa makiinatis hin beeknu anis hin beeku innis hin beeku jechuudha kaasuunis hin beeku hin beeknu barii san jechuudha yoo ganama bullee kaanu qalabatiin harkarra hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf qalabatiin harkarra hin jiru jechuudha qalabatiin nama kennu harka kiyyarra hin jiru ani hin beeku jechuun aduma san narraa bu'e ta'ee barii narraa bu'e ta'e ani bakka itti narraa bu'e hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf waaqatu beekaa gidi ani hin beeku ani garuu bakka inni itti badi maal akka ta'e narraa bu'e hin beeku ani gisee kana ni sodaachisa hin beektanii baay'ee keessanii egaa dhugaa dubbachuudhaaf nama amanuun ni sodaachisa namni harkaan qabee bichaa miti kan namarraa fu'atu yookiin immoo qabeenya kan nama harkaa fu'achaa jiran osoo hin beekin hoo jedhaniitu iyyuu hin kennan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf hoo jedhaniitu baay'een isaa nama bilbila boorsaa hoo jedhaniituma kennaniif jechuudha maaliif wanta namaan tokko hin beekanii inna ani immoo yoo wanta nama mudate waan akka ta'e hin beeku ani guyyaa san oon deemu narra hin jira kaza makiina keessatti illee kanarra jiru immoo qalabatii akka harkarraa qabu nan beeku gin maa akkamitti narraa ba'ee akkamitti hin beeku ani garuu harkarraa egaa oo waan tokko nama ba'e nama beeksisa ka bishaan oo namarra bu'e nama beeksisaa mihiire ani garuu natti hin beeksisne bulee gara sa'aatii ganama sanii sa'a afurii miname harka kiyyarra kanu himan indi qalabatiin eessa narraa ke jedhee yoo ngilaalu hin jiru narra eessaa fuudhure waaqa na kaasuun bara kanatti qalabatiin narra hin jiru bakka itti narraa bu'e hin beeku jedhee inni immoo hindi daa'imaa miti akkamitti sirraa bu'a yoo wanti tokko sirraa bu'e akkamitti itti hin beeksisne waaqa natti hin beeksisne jechuudha natti hin beeksisne ergasii harki kee dhalaa nan jibbisiisu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha
Ani natti hin beeksisne bara ergasii uffata jijjiirraa yoon jedheetani yoon jedhu ani harkatti narraa bu'ee hin beeku kan akkana narraa bu'ee hin beeku jechuun ofirraa hin baasu ani gizee baay'ee waan ta'eef gizee hojiis ta'e gizee kaan isaanii gizee hundaan an godha ofirraa hin baasu jechuudha baay'ee tokko hin jaalladhu. Garuu qalabatiin qubeellaa jechuudha qubeellaa jedhama afaan oromootiin kan gizee gaa'ela keenyatti miti jechuudha kan gizee gaa'ela keenya natti xiqqaate nama guddannaan itti gudda'e ka aadaa biyya arabaa deemee jennaan itti furdadhee achuma natti ta'uu dide. Inni natti ta'uu dinnaan isa dhiisnee jechuudha akkatti na seenuu dinnaan isa dhiisnee kan biraa naa bite jechuudha. Kan biraa naa bite isatti bite inni sirriitti jaallatani. Dhugaa dubbachuudhaaf kaasuun jechuudha harkarraa xiqquma anuyyuu hin baafadhu si jamma xiqquma harkarraa baafannaan hin jaalatu jechuudha. Xiqquma saatuma harkarraa baasnan jechuudha. Gin anis hin baasu harkarraa akkuma isin hin jedhe aduu sanaan maal akka ta'e maalaan akka inni nurra ani nama biraatti sira gira gin makiina keessa yoo seen hin jira makiinichi immoo koontiraata waan ta'eef hagama naannu fide namni biroo immoo homtuu hin jiru nu sadeen qofa jechuudha. Anaaf abbaa makiinatiif kaasuudha. Innaa nu sadeen qofatu jira namni biraa hin jiru. Ani garuu hin beeku yeroo san narraa bu'e makiina keessatti narraa bu'e ta'e manatti narraa bu'e ta'e ani bakka narraa bu'e makiina keessa yoo seenu nan qabaachuu koo nan yaadadha. Sanin booda bakka yaadadhu bulee barii ganamaa ofirraa abe jechuudha. Ani harka kiyyatti illee nan beeksise narraa garuu nama beeksisa egaa qalabatiin sim jedhee bal'aa miti kan nama rataa waan ta'eef dhibbaadhaan beektanii yoo harkarraa nama beeksisa. Ana natti hin beeksisne. Egaa amma kaasuun kana natti aare ani beekeeti miti waa qabu ani hin beekne jechuudha. Maaliif nan jaalladha ani sirriitti jaalladha dhugaa harka kee duuba deemuun jaalladha. Inni kaasuun amma baay'ee tokko natti aare akka waan ani baasee kennee yookiin immoo baasee gatee wayiin itti fakkaate hojjumaan kan deemne osoo adda kiyya ta'e yookiin irraa baafatan jechuu danda'a. Hojjumaan deemne jechuudha aniif inni hojjumaan deemne. Innaa hojjumaan galleessi makiinas agama naannu fidee bakka biraatti hin gorree koontiraata waan ta'eef manumatti nu buusee nu biraa deeme jechuudha. Inni kanaaf kaasuun natti aare amma kaasuun ergasii natti aare garuu lulleetu homaa waan nan jenne garuu keessi isaa sirriitti aaree jira jechuudha. Keessi isaa baay'ee aaree bakka asim jedhee gibbii keessa sokaa bakka inni son hin jiru jechuudha akka waan argamu. Maagineetti ittiin argamu qabnu chaaniyaa deemnee biyya chaaniyaatti nu ergame malee warri chaaniyaa jirtan nu erga. Baay'ee garuu hin jira biyyoota hundaa chaaniyaa irratti argama baay'ee meeshaan sibiila soku kun. Innaa kanaaf dhugaa dubbachuudhaa fi dhugaa soballee miti jechuudha. Amma baay'ee keessan yookiin biraan keedaa yookiin soba jechuudha dandeessan dhugaa waaqaa jechuudha. Ani ergasii ana baay'ee tokko natti argame bakka harka kiyya na jibbisiise jechuudha dhugaa. Harka koo qal'aan na jibbisiisu na. Kanaaf kaasuun ergasii bakka manni nafni gibbiin keessi nafni akka bakka deemutti sokaatuma deema akka ijji isaa lafuma laalaa deema. Anis akkasuma anillee dhugaa dubbachuudha amma bakka indoom tasfaa kutee dhiisee jira malee anillee bakka deemutti bakka waan argamu gibbii keessatti waan argamu wayii natti fakkaata. Innaas baay'ee tokko hin jaalladha immoo sirriitti jechuudha dhugaa waaqayyo. Garuu kan biraatis bitamuu hin danda'in bakka sirriitti hin jaalladha maaliif akka ta'e immoo dhugaa. Innaa makaasuun kana natti muufatee jira jechuudha. Ana homaan goone ofii kiyyaa beekee irra baasee hin ganne yookiin immoo gurguranne garuu inaari bakka maaliif akkamitti bada harkarra yoo si ba'u sin beeksisu ani akkatti narraa bahe hin beeku osoo beekee akkamitti gata waan kiyyaa qabeenya kiyyaa qaalqidaanidha gatuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf amma kaasuu gidduu waan hawaasee guyyaa biroo immoo viidiyootti aanu wajjin deebinee walitti araaramne wajjin deebinee ammas wallollee jechuun waliin dubbisuu hin dinne waliin waan jennu jechuudha. Ol dubbisnaa wajjumaan nyaannaa humnaa gin keessi isa bakka anaara zee gabbaa'es bakka azim jedheetuma bakka deemutti bakka lafa malaala waan argamu itti fakkaata. Soo kanaan jedhan hamas tokko bakka hin argine. Kafuate bakka fuate yookiin waan fuate hin beeknu wanta fuate hin beeknu. Egaa gizee kana sodaachisa dhugaa dubbachuudhaaf ani waan gara qalabatii akkana narraa fuatan ani ammas jechuun beeku waaqatu beeku waan hundaaf nuti hin beeknu waan na ta'e eessatti akka bade maal akka narraa baasa waaqatu beekan hin beeku. Inna kanaaf hattuu narraa fuate jechuusis beeku abbichi makiinaa rakkoo qabaatus hin beeku.
Engisee kana ayu baay'een immoo ifa manaa gooti baay'een warra bajaajii fi taaskii hojjetan baay'ee rakkoo qaban jechuudha dhugaa dubbachuu. Sirriitti keessattuu bajaajii irratti jechuudha dhugaa dubbachuudhaan baay'ee tokko rakkisaadha. Kophaa adda yaabbachuu hin danda'amu jechuudha. Inna nama keessattuu iyyuu dhugaa siniin jira obboleewwan koo warri biyya keessaa hin beektanii information baay'ee qabdanii warri biyya alaatirraa dhuftan jechuudha obboleewwan keenya biyya hambaatirraa galtan. Bajaajii nama amma namni keessa jiru batalee namni dhiiraa keessa amma dhiira bichaa bitattuunis maaliif dubartiin illee dubartii gurguddoo haadholii keenya kan ta'an kootu seeni namaan jedhan akka waan namaaf naani seeni jedhanii seenanii achi bona godhanii nama duwwaa nama gadi dhiisan dhugaa dubbachuudha amma naannoo keenyatti hiriyaa kaasuuti haati manaasaa akkuma nama kamuyyuu nan hojjette biyya hambaa jirti mucaan jechuudha mana hojjetaafii jira. Jechuudha haadha manaasaati mana hojjechaa jira. Egaa inni birrii manaan hojjetu waan bituu deemu beekan birrii baasee garuu harkaa qaba. Bilbila guddaa harkaa qaba. Egaa bilbila achi of waagasaan beektanii bilbila achi dhufe jechuudha. Amma mucaan baasee dhugaa dubbachuudhaaf bajaajii seene. Amma bajaajii keessatti yoo seene nama lama qofa keessa jira jedhe. Dhiira lama jechuudha warra dhiiraa lama qofatu keessa jira. Isaan wanna tuqanii egaa fuudhanii mucaacha akka buusanii jechuudha. Fuudhanii hin deemaniini bilbilacha birri inni baasee deemu san garuu akkatti inni baase maalitti akka birri qabaatee wanna qabaatu ani akkatti isaan beekan hin beeku garuu abbaa bajaajii hin beeku jedhe mucichi ergasii yoo beeku jechuudha. Wanni akka uffata isaatiin bahutti irraa baafatanii uffata namni uffata namarraa baasa qullaa qabanii jechuudha. Qulluma isaa dhaabbatee jaaka keessa taa'ee bu'a. Akkas namni argee namni achi kaase jechuudha. Innaan ulfaata dhugaa waaqayyo garuu waan akkanaa kan namaa baasu dhugaa. Innaa kanaaf ani fi haatu kaasuun illee sababa qalabatiiti amma kaasuun viidiyoo na wajjin hojjechuu dide YouTube iyyuu bakka laaluma jibbisiise dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Innaan immoo hin binnaa rakkoon hin jiru bakka maaliif qalabatii si qabeenya si namni iyyuu hin du'aa mitiire. Yoo guyyaan ga'e barri waan hunduyyuu waan hin taane hin jiru jechuudha. Maaliif hojii waaqatu waan ta'eef. Kanaaf viidiyoo samoona kana addaan kunnee kanaaf bannee isiniin jechuufanii sababii kanaaf obboleewwan keenya baay'een keessan gara keessatti maa baattanii maaliif bal'atu viidiyoo hojjechuu didde maali rakkoo jira warri jettanii na gaafatan. Kanaaf isiniin jedha obboleewwan kooyi. Egaa ammoo yoo gibbii keessatti illee bu'ee jiraate yoommoo yoo wanna footin beekoo seetan illee na jalaa footte uffatte waan akkanaan barbaade jedhan yoo hin beekamu dhugaa dubbachuu ani garuu gibbuma kiyya keessatti waan argamu natti fakkaate dhugaa dubbachuudhaaf wannuma bakka asitti argamu gibbii keessatti argamu wayii natti fakkaate waaqayyo si haa barbaaduudhaan jira yoo namni illee footte yookiin barbaadeetu beekamaa hojii bakka hooduu jedhanii naaf fidanii yoo harka namaatti illee jiraate innaa kanaaf isiniin jedha onlaayinii irraa kan banni malee wanti biraa hunduu nagaadhaa galata waaqayyoo isiniin jenna obboleewwan koo. Egaa viidiyoo isinitti dheeressuu egaa guyyaa viidiyoo biraatiin immoo iyyuu kaas wajjin akka deemnee nu abdii qaba. Kanaaf nagaan uftaa sin jaalannaa bakka jirtanitti waqeessan wajjin haa ta'u. Nagaan uftaa warri immoo maatiin of hin taane maatiin uftaa share subscribe nu godhaa viidiyoo keenya nuuf guddisaa isiniin jenna. Nagaataa horaa bulaa.